إيران تربان لمن أمريكا في إسرائيل وجل رجل قبض كيستي بفتة ورانا أمريكا باجد دقليسا قبضرت هليلا راوتين دورا لأمريكا مليون نبسدد أمريكا خسار سيسو نبسبي قنما والقبتي إيران قلقل خلال إدو بفتة وان إسرائيل جو هليلو نقامي بلي نودوتين ديسنا Minister Limbala Russia halilla dhabbata badhaadhina liikulara Iran naata hazirratti raawwatame cimsee balaaleffachuun dhagan gama biraatiin ammoo pireezidaantiin Russia Vladimir Putin lachuu Iran jabduute akka itti fufuu ibseeti jira bal'ina oduutiin dhiyeessa. Humni eegumsa Iran kan eegame caalaa dandeettii addaa agarsiisuun yeroo ammaa tana humna guddaa qabaachuun gabaafame. Amerikaan deeggarsa basaasa nageenyaatii fi diroonii fi loltoota isii 200 gara Naayijeriyaatti erguu dagan. Ameerikaan loltoota fi basaastota isii Afrikaa keessatti babal'isuun maal akeekaa jedhu bal'ina oduutiin dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kan leen nabbaa isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaatti amma bal'ina oduutti aansina. Waraana Ameerikaa fi Israa'eel dursanii Iraan irratti jalqabaniin Iraan haleellaa haloo bahuu buufataalee waraanaa Ameerikaan baajiddu galeessaa keessaa qabdu irratti fudhateen Ameerikaa doolaara miliyoona 800 tilmaamu khasaarisuun ibsame. Miidhaan kun harka guddaan kan dhaqqabe haleellaa haloo bahuu Iraan jalqaba Ameerikaa fi Israa'eel waraana bananiin booda torbaan tokko keessatti kan raawwatame yoo ta'u akka gabaasni jiddu gala qorannoo tarsiimoo fi idil addunyaa CSIS fi xiinxallee ogeeyyii siyaasaa idil addunyaa ba'ee mul'isetti haa ta'u malee miidhaan Iraan qabeenya Ameerikaan baajiddu galeessaa irratti geessiftee guutumaan guututti ifaamiti jechuudhaan nan gabaasan. Miidhaan bu'uuraalee waraanaa Ameerikaa irraan ga'e doolaara miliyoona 800 tilmaamamuun lakkoofsa kanaan dura gabaafame caalaa olaanaa ta'uu fi gorsaan olaanaan CSIS fi barreessaan nan gabaasa kanaa waliin kan wal qabatu Maark Kanchiyaan miidhaan buufataalee waraanaa Ameerikaa naannicha keessatti dhaqqabe olaanaadha jechuudhaan ibse. Haleellaan haloo bahuu Iraan sirna ittisa qilleensaa fi satalaayitii Ameerikaa akkasumas qabeenya biroo irratti kan xiyyeeffate ta'uu Joordaan, Imireetota Araba Gamtoomaniitii fi biyyoota baajiddu galeessaa biroo irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsan. Haaluma kanaan Iraan lolatti fuftiin galgala kana qofa wirtuu gabbisanii kunalaa boombii Israa'el deemoonaa kan kibba Israa'elitti argamu irratti haleellaa geessifteen miidhaa dhaqqabsuun Aljaziiraan gabaasetti jira. Iraan haleellaa cimaa kana kan raawwatte erga galgala kana Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uudhaan wirtuu gabbisanii kunalaa Iraan Naataanz irratti dhawaniin booda hoggaa ta'u Naataanz haleellaa booda erga ta'u haleellaa Ameerikaa fi Israa'el tana haleellaa wal fakkaatuun Iraan galgala kana kafalachuun ibsameeti jira. Haleellaa Iraan galgala kana kibba Israa'elitti raawwatte tanaan hanga ammaatti namni 120 madaa'u gabaasni Aljaziiraa amma baasee addeesseeti jira. Kana malees Iraan xiyyaarota lolaa Ameerikaa F-32 haleelluun kuffisaa jiraachuun himame. Guyyaarraa ministeerri dhimma Raashiyaa haleellaa Ameerikaan gabbisanii kunalaa Iraan Naataanz irratti raawwatte cimsee balaaleffachuu dubbii himtuun ministeerri dhimma Raashiyaa Maariyaa Zaakaaroovaan ibsa kenniteen haleellaan kun seera addunyaa ifatti kan cabse jechuudhaan Ameerikaan akka if qusattuu akeekkachiifte. Iraan haleellaa gabbisanii kunalaa isii ijoo irratti raawwatame eejensii Adiisaa Awutoomikaa idil addunyaa beeksisuu isii dhaabbatichi fuula miidiyaa hawaasaa irratti beeksise. Dhaabbanni Naataanz kun dhaabbileen kunalaa Iraan lafa jalaa sadii kanneen baatii waxabajjii bardabree Ameerikaan rukutame keessaa tokko ta'uu ibsite jira. Iraan sagantaa kunalaa isii guutumatti nagaa ta'uu isaa cimsitee kan dubbatte hoggaa ta'u fedhii meeshaa kunalaa hojjechuuf qabu kanaalda ta'uun ibsameeti jira. Dhaabbileen yuuraaneemii hanga 160tti badhaadhinaa jiru kunis qulqullina yuuraaneemii sadarkaa meeshaa waraanaa oomishuuf barbaachisu 190tti akka dhiyaatu ibsameeti jira. Waraana kanaan dura guyyaa lama dura Ameerikaa fi Iraan taasisaniin booda Iraan sagantaa kunalaa isii irratti mari'achuu kan jalqabde hoggaa ta'u pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee irra hin geenyu taanaan ammas Iraan haleellaa kana dura dhandhamtee hin beeknetti irratti raawwatamaa jechuudhaan doorsise. Haleellaan kun dhaabbanni kunalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii balaa kunalaa kamuu ittisuuf eeggannoo waraanaa akka gaafatus taasiseeti jira. Daraktarri olaanaa dhaabbatichaa Raafael Groosiin tarkaanfii waraanaa akka hin fudhatamne kan gaafate hoggaa ta'u ejensichi gabaasa haleellaa kanatti dhiyeenyaan qorachaa jiraachuu ibsuudhaan humni raadiyeeshiniin dabaluu hin jiru jechuudhaan ibse. Gama biraatiin ammoo pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin michuu amanamaa Iraan ta'e akka itti fufu guyyaarraa dubbachuun dhagan. Putin ergaa kana kan dubbate bara haarawaa Iraan Nawruuz sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii guyyaarraa erga keessatti Putin hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Mojtaba Khamenei fi pireezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyaaniif hawwii gaarii akka qabu waajjira pireezidaantii Raashiyaa guyyaarraa gabaasa baaseen beeksise. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ergaa uummata Iraaniif dabarseen haala ulfaataa kana ciminaan akka injifattan nan amana jechuudhaan Raashiyaan michuu amanamtuu Iraan taate akka itti fuftu mirkaneessuun barbaada jechuun dubbachuu Reuters gabaaseeti jira.
humni warraaqsaa Iraan haala hin eegamne dandeettii lolaa addaa qabaachuun dhagahame. Akka gabaasa Deelii Mool guyyaarraa maxxansa ogeeyyiin adda addaa Iraan dandeettii biyyoota Awurooppaa tokko rukutuu qabaachuun sodaa qaban ibsanitti jiru. Yaaddoon kun kan dhufe erga Iraan buufata waraanaa Yuunaayitid Kingdamii fi Ameerikaa waliin qooddatan kan Iraan irraa kiiloomeetira 3,800 fagaatu odola Diyaagoo Gaarsiyaa Jaamurratti misaa'ila lama erga furgusiteen booda Iraan biyyoota lixaatti yaaddoomuun dhagan. Gabaasni kun akka ibsetti Iraan misaa'ila waan eegamu hunda rukutuu danda'u kanneen magaalota gurguddaa Awurooppaa irra caalaa gahuu danda'u qabaachuun ibsameeti jira. Misaa'ilonni Iraan bakkeewwan ijoo magaalolee Awurooppaa fi baha jiddu galaa gahuu akka danda'u ogeeyyiin akeekkachiisaa keessatti magaalota guddoo Yuunaayitid Kingdamii fi Faransaay kan dabalatu ta'u sababni isaa immoo Landan Iraan irraa kiiloomeetira 4,435 Paaris immoo Iraan irraa kiiloomeetira 4,198 fagaattee waan argamtuuf ta'uu ibsaniiti jiran. Haa ta'uti malee hojii waloo waraana Biriiteen humna galaanaa fi humna qilleensaa hirmaachise kan hoogganu Jeneraal Sir Riichaard akka ibsetti humni Iraan xiqqeessuun ni mala jechuudhaan Jeneraaltichi boombii qoftiin humaa akka hin hojjennee fi Iraan biyya baay'ee guddoo taate qabachuu akka hin danda'amne dubbateeti jira. Ameerikaa fi Israa'el injifannoo labsuun akka waan waraanni xumuramaa jirutti labsuun waraanni kun naannichatti daran akka hammaatu waan taasisuuf dubbii tana dhaabuu akka qabanis gorseeti jira. Xiinxalaan dhimma alaa Naawaaf Altaaniin akka jetti ammoo boombiin buufata Diyaagoo Gaarsiyaa irratti darbachuun isaa misaa'ilonni Iraan fageenya kanaan dura yaadame caalaa baay'ee guddaa ga'uu akka danda'u agarsiisa jechuudhaan. Wanti guddaan misaa'ilota kana qabamuu qofa odoo hin taane fageenya addunyaa yaadde caalaa baay'ee guddaa ga'uu danda'u isaaniiti jechuudhaan Iraan dinqisiifachuu ibseeti jira. Balaan misaa'ilota Iraan balaan kun biyyoota Arabaa Israa'el yookaan kutaalee Eeshiyaa kibbaa qofa irratti kan daangeffame miti jechuudhaan xiinxaltoonni waraanaa ibsanii jira. Kun yoo mirkanaa'e Iraan buufata kana irratti xiyyeeffachaa turte odoo hin taane ergaa dabarsaa turte hunda akka raawwattu ibsanii jiran. Misaa'ilonni Iraan kun odoo hin darbamin dura ministeerri dhimma alaa Iraan uummanni isaanii balaa keessa akka jiru hubachiisuudhaan muummicha ministeera Biriiteeniif akeekkachiisa erguun ibsameeti jira. Biriiteen boombii Iraan irratti dhukkaasuun Ameerikaa deeggaraa akka jirtu odeeffannoon erga baheen booda kan dubbatame yoo ta'u Iraan ammoo biyyoota Awurooppaa Ameerikaa deeggaran irratti tarkaanfii cimsitee fudhachuun dhaga'ame. Ameerikaan diroonii MQ-9 ja'aman hedduu fi loltoota gara 200 ta'an gara Naayijeeriyaatti ergiteen waraana Naayijeeriyaa kan fincila kaaba biyyattii keessa mul'atu lolaa jiruuf deeggarsa basaasaa fi leenjii kennuuf akka deemtutu dhaga'ame. Hojiin kun hordoffii fi deeggarsa gorsaa qofa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u hojjettoonni waraana Ameerikaa lola sarara dura irratti kan hirmaannee fi dirooniin haleellaa qilleensaa kan hin raawwanne ta'uun ibsameeti jira. Waraanni Ameerikaa diroonii MQ-9 hedduu loltoota gara 200 ta'an biyyattii keessatti sochoosaa jiru kunis waraana Naayijeeriyaatiif leenjii fi deeggarsa basaasaa kennuuf jechuudhaan qondaaltonni Ameerikaa fi Naayijeeriyaa Rooyitersiif kan himan hoggaa ta'u. Haa ta'uti malee immoo xiinxaltoonni siyaasaa idil addunyaa akka ibsanitti Ameerikaan akkuma amaleesii biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti walitti bu'iinsa qindeessuudhaan dantaa mataa isii fayyadamuu akka dandeessu ibsanitti jiru. Rooyitersi guyyaarraa akka gabaasetti bobbaan kun gaafii aangawoota Naayijeeriyaatiin kan raawwatame yoo ta'u balaa shororkeessummaa naannichatti mudatu adda baasuun hordofuu fi deebii kennuuf kan gargaaru ta'uu ibsameeti jira. Haa ta'uti malee immoo Ameerikaan biyyoota Afrikaa fi biyyoota Eeshiyaa keessatti tasgabbiin akka bu'u kan hin barbaanne hoggaa ta'u walitti bu'iinsa qindeessuudhaan faayidaa dhuunfaa isiitiif akka fayyadamtus gabaafameeti jira. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.